guddina keetiifis kufaatii keetiifis ilaalchi kee murteessaadha. Akka ati ilaaltu yoo sirreeffatte ilaalcha waan takka hojii teetiif haa ta'u guddina keetiif qabdu akkaataa ati itti ilaaltuutu guddina keetii fi kufinsa keetiifis murteessaa. Kanaafuu ilaalcha kee sirreeffadhu, ilaalcha kee si guddisa. Nageenyaa jiraadhu. Amantii cimtuu qabaadhu. Nama amantii cimtuu qabuutu waan hojjete hunda fiixaan ga'uu danda'a. Namni waan hojjetu irratti amantii hin qabne jireenyuma isaa keessattuu daadarkaawaadha. Kanaafuu waan hojjettu takka kutadhuuti itti amaniiti amantii cimtuu qabaadhu hojjedhu. Gaafas wanni ati hojjettu illee ni bareetti. Viidiyoo kana namoota amantiin isaanii xiqqoo irraa gadi siqeef naa ergaa. Nama amantii cimuu qabuutu jireenya isaa jijjiiruu danda'a. Nagayannaa jiraadha. Parsantiin 90 dhibbarraa 90 milkaa'inni hujii miti. Naamusa malee. Kanaafuu yoo naamusa qabaanne parsantii 90 naamusa namni qabu parsantii 10 fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu namni hojii hojjechuu barbaadu naamusa hojiidha haa qabaatu. Yoo naamusa hojii qabaattan milkooytan nagayannaa jiraadha. Beekaa jechuun nama waan hin beekne gaafatu. Waayyoo hin beektu, wanni hin beekne ammaas nama hin beektu. Kanaafuu niin beeka jettee balleessuurra gaafadhuuti barii waan san sirreessi. Waan hin beekne niin beekan je'een nagayannaa jiraadha. Waan sirraa barbaadamaatii fi waan isaanirraa barbaaddu gargar baaftee hanqan beekinitti ati mashaqquma biraa keessa jirta. Tana jechuun hogguuniif mana hojii dhayitu manni hojii maal sirraa barbaada? Ati hoo mana hojiirraa maal barbaadda? Warra keessan bira hogguu dhayitu warri keessan maal sirraa barbaada? Ati hoo maal warra keessan irraa barbaadda? Ijoolleen tee maal sirraa barbaaddi? Ati ijoollee teetirraa maal barbaaddi? Gaafii akkanaa tanaaf gaafadhaati dhugaaf itti himaa. Yoo tanaaf itti himtan waan isinirraa barbaadamaa fi waan isin barbaaddan gaafa beektan wanni hundi wal isinii qixxaatti nagayannaa jiraadha. Mi'aa jiruudhaa dhandhamuudhaaf dura hadhaa jiruudhaa maal akka fakkaattu beekuu qabda. Xiqqoo rakkattee tattaafattee hogguu keessa dabartee hadhaan xiqqoo si qabde gaafa bakka namni ga'uu fi jiruun tee bakka mi'aa jiruu dhandhaman san sii geesse hiikaa yookaan mi'aa jiruudhaa siif galti jechuudha. Kanaafuu yoo arrasi mi'aawuu baattee sitti hadhooytellee boru mi'aa jiruu waan dhandhamtuuf jecha na jalaa hadhaa jecha abdiin kutatiin mi'aan jiru si harka jirti. Nagayannaa jiraadhu. Hattuu sooshaal miidiyaa firraa eegaa. Hattuu sooshaal miidiyaatu biyya balleessaa jira. Kan muudii nama hatu, kan dalagaa namatti hin dhiisne, kan namni akka guddatu namatti hin dhiisne. Irra hedduun kijibni amma maaliin dhufe sa'aatti doolaara hammana harkattaniiti. Imeelii keessan nu ergaa, silkii keessan nu ergaa jaa. Hattuu ija baaftee sooshaal miidiyaan isinit dhufte firraa eegaa. Nagayannaa jiraadha. Veeloo fi footoodhaaf hagam takka rakkattan. Veeloo kireeffattee footoo ka'uudhaaf mashaqqaa gartee jireenya akkasitti achirraa jalqabdan kana hanga veeloo fi footoo fi suufa guyyaa sargiitii rakkattan takka yoo jireenya keessanii hammas takka rakkattan ni milkooytan. Kanaafuu isin warri wal fuudhe haga footoo fi veeloo rakkattan takka jiruu teessanii rakkadhaa akka milkooytan dhibbaa dhibbattiin isinii himu. Nagayannaa jiraadha. Eenyummaa kijibaatiin if beeksistanii booda gaafa dhugaan dhufte qaanii keessaa bahuu hin dandeenye keessan seenina. Keessaa'uu shamarranii fi dargaggoonni guyyaa dura wal gartan dhuguma san walitti hima. Eenyummaa kijibaa walii hamtanii gaafa dhugaan dhufte bultiin dhufte waan kalee dubbatte san itti qaanoytu. Guyyuma ganama dura wal garte san dhugaa walitti hima. Nagayannaa jiraadha. Humnatee maalirra dabarsaa jirta? Ilmi namaa humna qabu hundaa'u takkaa cuunfatee bakka takka dabarsee hin beeku. Namoonni hedduu biyya addunyaa tanarratti milkii gurguddoo fidan humna qaban cuunfanii waan barbaadan qofa irra dabarsan. Nuti immoo humna qabnu wahuma irra dabarsinu sanuu hin beeknu. Ilmi namaa hundi humna ni qaba. Ka nyaatee dadhabu, ka dubbisee dadhabu, ka hojii hojjetee dadhabu kun hundinuu maalirraa uuma? Humna walitti qabatee waan barbaadu irra dabarsuu dadhabbiirraa. Kanaafuu humna qabdan maalirra dabarsaa jirtan? Mee hundi keenyaa'u ifaa gaafannu. Nagayannaa jiraadha. Murteessi.
nama murteesseetu jiru jiraachuu danda'a. Ilmi namaa wanni garaagarummaan ilma namaa jidduu jirtu nama murtii qabuu fi nama hin qabne jechuudha. Irra hedduun ammoo waayyuu odoo murteessine keessa fiiga. Murteessiiti takkatti akeekkadhu qaceellotti hojjedhu. Yoo murteessite bakka barbaaddu gahuu dandeessa. Murtiin jireenya ilma namaa keessatti waan barbaachistu waan ta'eef murtii irraan fagaatinaa waan barbaaddan murteessaa nageenyaa jiraadha. Qabeenyi guddaan addunyaa tanarraa eessa akka jiru ni beektanii? Lafa keessa jiran seehina, samii keessa jiraas hin seehina, gaara keessaas hin jiru. Asuma ilma namaa sammuu keessa jira. Sammuu ilma namaatu biyyee qotee daaba jijjiira. Kanaafuu qabeenyi guddaan sammuu ilma namaa ta'uu beekaati. Arrarraa jalqabaa sammuu teessan waan daaba baasurratti, yaada daaba baasurratti yaaduu jalqabaa. Nageenyaa jiraadha. Gaafa nama milkaa'e yookaan nama bakka gaarii gahe arkite anis akkana ta'uu hin danda'a jettee teessee namileen namni san waggaa dheertuu yeroo dheertuu fudhatee irratti hojjeteeti bakka sana gahe. Hamiluun kee gaariidha. Kubbaa miilaa laalaa ooluudhaan taphataa kubbaa miilaa beekamaa ta'uu hin dandeessu. Haga seentee taphattee bakka sana geessutti. Kanaafuu teessee hamiluu dhiisiiti gara hojiitti qajeeli. Nageenyaa jiraadha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan hiriyoota keessaniif dabarsuu hin dagatinaa. Murteessitaniiti yaaddammoo yaaddaniiti murteessitan. Irra hedduun namaa murteessee yaada. Ammoo faallaadha. Yaaddeeti yaada sanirra murteessita. Namni immoo ka yaadu jiru erga murteessitee booda yaaduun hin jirtu. Gonkumaa yaaduun hin jirtu. Kanaafuu yaadaati murteessaa. Nageenyaa jiraadha. Viidiyoo kana nama biraan ga'u immoo hin irraanfatina. Viidiyoo kana nama biraan ga'u hin irraanfatina. Nageenyaa jiraadha. Akka xiisha keetiiti moo akka yaada keetii jiraachuu jirta. Irra hedduun namaa beekte akka xiisha isaa jiraachuu jira. Kanaafuu yoonii fi xiishni isaa irrate yaadni isaatis wajjii irrata. Gaafa xiishni isaa guutame yaadni isaatis wajji guutama. Mee tana namuutu wal haa gaafannu. Akka xiisha keetiiti moo akka mul'ata keetii akka yaada keetii jiraachuu jirta. Nageenyaa jiraadha. Abbaa manaa fi haati manaa yookaan qaadhimaan lameen gaafa dura jaalalti isin qabde san gorora walii buuftanii wal jala fiidanii wal jaalattanii wal heerumtan. Guyyaa wal loltan guyyaa gorora walii buuftanii hirriiba dhabdanii ati isiin sitti haasotte san yaadadha. Wanni lola keessan qabbaneessaa jaalala guyyaa duraati. Ta gorora buufteen san isumaat tana. Ka gorora buufteen isumaat kana. Kanaafuu lola keessan jaalala guyyaa duraa yaadadhaati walitti na araarama. Jaarsaa jaartii biraan nagaa qaadhimaalee lamaan biraan nagaa nageenyaa jiraadha. Viidiyoo kana namoonni wal jaalatan hiriyoota keessan biyya alaa biyya keessa jiran hundaafuu akka dabarsitan. Hiriyummaa keessan keessatti amatu waan haaree odoon uumin akkanuma jaalalaa wajji jiraattanii jecha jaalalaa qofaan teessanii wal ajjeesaa jirtammoo gargar baatanii hojjettanii guddattanii walitti deebitan. Mee arraan tana chaalenjii tana namu wal gaafadha. Hiriyoota keessanii wajji guddachaa jirtammoo haasawaatuma jirtan. Hiriyoota keessan hunda biraan nagaa nageenyaa jiraadha. Eenyurraa gorsa fudhatu. Irra hedduun nama jaalatu irraa gorsa fudhatu. Dogongorri guddaan achi. Namni inni jaalatu kun namuma isa fakkaatu. Nama takkaa guyyaa tokko waa takka milkeessee hin beekne. Obboleeyyan kiyya jaalalaa fi gorsa addanaa baafadha. Nama waa milkeessee hin beekne, nama hojjetee hin beekne irraa gorsa fudhannaa wal qabattanii waliin gadoo kuttan. Kanaafuu nama hojjetee beeku, nama jijjiirame irraa gorsa fudhadha. Dhageessanii nageenyaa jiraadha. Dhugaan ta namni sitti himu odoon ta'in ta'ati fitti himtu. Ta namni si faarsuus dhugaa miti. Ta namni si arrabsuus dhugaa miti. Ta namni si qeequus dhugaa miti. Dhugaan tanuma si keessa jirtu. Dhugaa ati taatee fi dhugaan ala jirtu adda. Kanaafuu dhugaan ta namni si himu odoon ta'in ta'ati fitti himtu waan taateef jecha dhugaa san jala deemi. Nageenyaa jiraadha. Dubartoota qofaaf dhiirtii dhaamsi kun isin bira gahe adaraa. Dubartoota beeytan hundaaf dabarsaa. Shamarran meeseejiin kun isin bira gahe yookaan dhaamsi kun isin bira gahe shamarran biraatiif dabarsaa. Dubartiin haadha. Dubartiin obboleeyti. Dubartiin amaanaadha. Dubartiin daa'ima ofiiti. Dubartiin jaalala. Dubartiin faaya. Arkitanii kana hunda rabbi isinii kenne. Namni biyya takka jijjiiruu barbaadu, hawaasa jijjiiruu barbaadu. Dubartii haa jijjiiru. Dubartiin biyya jijjiirti. Garuu jaalalti bakkayyuu nama dhaabdi malee shamarran keenya akka malee isin kabajnu, isin faaya, isin jaalala bakka isiniin hin malle hin dhaabbatina. Bakka isiniin maltu dhaabbadhaa. Isin boona malee bakka hin taane dhaabbattanii ifillee
خففتني نولين كانيسنا نجينا جرادنا جالتي جبت سين قبلين بيتي الرهيدون ما هو جالتي قبل ما لقونا جراد أبتي في نمتي فيني ماتو يو هاي انتلاسم برباس نما إسابيكو نما إسيبيكو برباد ركتي أكتش جبتو برباد جالتي أكسي وان قدتشو برباد دني رايو إسين قبل ملكاو كيسان بيقع جالتي أكسي قوتي إسين آتشي تيسا يو جراد دلقاتي إسين راس يو جرود ملكويتن إبا إبت ميتن إثنا غافت لا نجت بلتي في هجيتي الدواسي الرهدو إيجا بلتي هورتن بود يرون قبل نجينا هذا مناتي سني في جولين تيسانيس إسين برباد هجين تيسانيس إسين برباد هجو منقلتن يرو تيسن جولي تيساني في هذا مناتي سني كنا هجين قدون ماتي في جمتشي سوان تاتف يرو هنكب نجينا بلتي في هجي غرغرنا بافتا نجينا جرادا ركو في فرماتا والقنمسيسا وبليان كجي جولين يونيفرسيتي را باتني هنغارا وجين اركتين وان تكو تيبي تكاني سني خنا ركو في فرماتا والقنمسيسا فكينيا في مالجتو لا سيسن سوشيال ميديا فيدمون كيسن اولتن دند كيسن كيستي نما بشان تولتو نما الكتريكا تولتو بالبلا ثاني فدداتي نمني بشان درابدي نمني الكتريكا غرتي سوبو برباد اي نجا دند كيسدي ما غافداتي وان إسان الرابط إسان نموت لما ولفدا يروف وجي أمدا ركوفي فرمات ولفدا جدتي قودة خيسان فددا الرفينا نجينا جرادا نما خفلتشيسون مالك تاتيت جرت درجة جيسي على تيساني دور نما تربا أولتن يرون إسن الدبرتي بيخا نمني نما تربا أول جزين اتدبرتي ودوما إني أشتهاو جولين ديمتي يونيفرسيتي سنتي إيه بفهمتي دوف يا ترابي أما بودا نمني سيدا ونجورو نمني سي خفلو نجورو مالف نمني خفلو يو بربادي خفلي مالك تيجرا أسرت هاي تيك توك إن خفلا تنافو أمريتين الجيسين تربا دي سيتي خره جيكا تيلي نجين ناجرات أنا بيزي يرون كب هنجين مالف يرون ربي سيكن هالكنيف وجاس عادي دمي أفركب ساعة ديني رفت ساعة ديتين وجد ساعة ديتين سي هفتي هو مالك توجد تاجرت يرون كابو نجيب يرو باي اي كابد مي ساعتي دي دمي افرغوتو اكتي هجتن مي نمو ولا يفغافنو نجينا جرادا شكي ابو ماتو في التيوما شكي في التيوم تاني بلتي تيسنين جيكنا هجو بالبلي سنيد دولمي فوتني التي نفيغنا هادو مناتي سندرتا سوال يو اسم فوتني في ده شكي ندفته هاتي مناتي يو نمني سني دوله فوتني بالبلا قدي رجلتتا شكي براكي سيف نيتا در مبا سوا هو ما تكلي بدين تكنجر بلتي تيسن شكي داني جيكنا شكي ابو ماتو في بدا شكي رافقات دا نجينا جرادا قدتشو بربادا ملكاو بربادا جيرو مبي لفا تنرتو ملكي نمني بربادو هذا ساها خبجو هذا ساها جالتو نمني هذا جالتو هاتي فيتو هابرت فيتو مبرتين فيتو تيكو هاتات فيتو قدو هاتات هاتي هذا بيقا نمني هذا خبجو جزي هند بكديمتي الدنيا نقولون يسخبج هذا تيسان خبجا يوم الكاو بربادن يوديف وانو ما تك كيسة قدتشو بربادن هذا تيسان جالتنا نمني هذا جالته نمني هذا خبجو بيليني جالته بيليني خبج تنافو هذا تيني هاجالن نجينا جراتنا ست اللي تلوباتو وان بروسي غرغارو يوته حجدو فكينياف نوتي غافا دائم مادا برنوتا كبرني ماتي كيني أبا كينيا جمتشي صوفي قرو أرانتنا برنوني ماتين كون برسيسن سان أنا أكان أسقونا قولي كان أفوه جي أما جرتن كيسة يو كبرو إسن قدسو إسنتو ملتو تأي إسنت اللي طلوباتو حجدنا أدرا نجينا جراتنا أران نما تتافتي حجتو فدوف النسيبان كبو أران كبو جنم توكو توكو نموني إيماني حجتن هجوج أران هجير في مال تاجتشو already وان دوران هجتن سنيف أران سنيف فيدمنيتي خيسة خطا يوج الرومو بربادن نسيبة تلو بربادن جبات لا وان كبتن سنرتي وجد لا غافا مو نسيبني وهوج أران سنتوفي خفيجي سندق كبنجو نجين ناجرات لا في شخيتيس كل ليس سموتيتيس كل ليس منكيتيس كل ليس مال جتشو سيتان وهو ما قرت وهو ما لفافوتا نندخي شخيسا كيسة تنقرتنا مني خيساني سيسن مفكات وجوهين أفني همن قبضكم ساتنا قوتي باس جلا خني يساف قافس رب اللين سيفي سنخن
mana kee qulqulleessi, sammuu kee qulqulleessi, xiisha kee qulqulleessi. Gaafas wahayyuu siif qulqullaawa, jireenyi keetilleen siif sirraawa. Qulqulleeffachuudhaan waa sirreessaa nageenyaa jireedha. Rafiiti kabajaa fi godhi. Bara amma jirru kana keessatti irra hedduun nama galgala yeroon hin rafu. Waan galgala yeroodhaan hin rafneef jecha wanni inni godhu maali? Ganama ka'ee fiiga sa'aanitti dabarti halkan rabbii guutuu akkana jechaa bulu. Achi booda hogguu alaqaa bira dhaqe. Hogguuniif mana hojii seenu. Hogguuniif bakka beellamaa dhaqu sababa heddummeessa. Tanaaf jecha maal godhu jechuun kabaja dhaba. Tanaafuu yoo kabajaa fi godhuu feetan. Yoo kabajaa fi godhuu feetan qaceelloon na dhaga'a dhugaan isinitti hima. Rafaati ganamaan ka'a bakka beellamaatiif bakka hojii yeroodhaan dhaqa. Kabajaa hirriibaan fi godha. Nageenyaa jiraadha. If hin tuffatin, namaas hin tuffatin. Nama ifi if gaqqabe abbaan fedhe ol qabuus waliin ka'u beeta. Nam tokkolleen duniyaa tanarratti kasi caalus kasii gadiitiif hin jiru. Tanaafuu sooressa bira dhaqi, nama barate bira dhaqi, feetuu abbaa angawaa bira dhaqi if hin tuffatin, namaas hin tuffatin. Gaafa ati if tuffatte namni ol si qabu hin jiru. Gaafa ati if kabajjoo namni hundi si kabaja. Tanaafuu bakka feete jiraadhu tuffiirraa fagaadhu. Nageenyaa jiraadhu. Waan jireenya kee keessatti faayidaa siin qabne hunda mataan maradhu darbi. Maaliif faayidaa siin qabdu? Si ajjeesaa jirti. Waan faayidaa siin qabne keessa ooltu. Waan faayidaa sii qabdu qofa firadhu. Firallee kagartee karaa hin taane si deemu odoon ta'in karaa gartee faayidaa ati qabduun si deemu qofa keessa deemu. Waan faayidaa siin qabne karaa dubbisuutiin haa ta'u, karaa hojjechuutiin haa ta'u, karaa dalaguutiin haa ta'u, yoo faayidaa sii hin qabaanne mataan marfadhu darbi. Nageenyaa jiraadhu. Waan hojjettu if duran haasawee hojiidhaan garsiise malee oduudhaan hin garsiisin. Yoo oduun garsiiste odoon hojjenne si jalaa fashalti. Tanaafuu waan hojjettu mistirii yookaan hojjetii garaa keetii qabadhuuti. Achi booda hojiidhaan hojjedhu odoon dubbanne namni waa dalagu naasawu beete dalagiiti garsiis. Gaafuma atis baate hayi duru as geessee siin jaa yoo haasawite immoo akka itti mijjoonis itti himan. Nageenyaa jiraadha hojjedha. Waa sadii walii araarsinaan jireenya keessan sirraa beeka. Sadeen maali ni beektanii? Arraba keessan, gurra keessanii fi sammuu keessan. Arrabni hogguu takka takka hogguu nama bira jiru ni kijiba. Gurri immoo ni taajjaba. Sammuun ammoo dhugaa waan beektuuf namni si arkullee baatu maa kijibdaa siin jaa. Tanaafuu arrabuma keessanii fi gurra keessanii fi sammuu keessan walii araarsinaan jiruun teessan taate. Sadeen kana mi'a arra walitti na araarsa. Nageenyaa jiraadha. Waan itti deddeebi'aniitu jiruu fi amala namaa tahanii beeytanii. Tanaafuu waan silaa ifirraa jijjiiruu barbaaddan, tatti deddeebi'uu barbaaddan, takka addanaaf baafadha. Fakkeenyaaf ispoortiin jabaachuu barbaaddamoo, barnoota agartee qo'achuu barbaaddamoo, kitaaba dubbisuu barbaaddamoo, maaluma barbaadame waan takka adda baafadhuuti itti deddeebi'i torbaan 2 fi 3 dalagi. Wanni ati itti deddeebitee deebitu san amala sii taati. Gaafa amala sii taate abbaan fedhe adda sin baasu milkaa'ina guddaa si mudate. Tanaafuu waan barbaaddu amaleeffadhu. Nageenyaa jiraadha. Yoon biyya alaa deemeen jijjiiramaa ja'a. Obboleeyyan kiyya dargaggoowwan shamarran qaceelloon na dhagaya. Ka biyya alaa deemu suma kanaa bar. Atumatu ka'ee deema malee biyyi alaa dheexuus yoo asitti jijjiiramin achi dheexeen jijjiiramtu ifin shawwadin. Kijiba fittiin himin dhugaa fittiin nama asi jijjiirameetu nama asi tattaafateetu yoo biyya alaa dhaqees jijjiirama. Bar biyya alaatiin deema jettanii umrii teessan asittiin gubina. Biyya alaa sumaat deema asiis sumaat deema. Dhugaa fitti himi asumarraa jalqabi nama asi jijjiirameetu achi yoo dhaqees jijjiirama. Nageenyaa jiraadha.